Itoophiyaan Somaaliilaand wajjiniin waliigaltee walhubannoo ulaa galaanaa argamsiisuuf erga mallatteessiteen booda Somaaliyaa wajjiniin waldhabdeen dhalatee hin furamin jira. Erga hariiroon biyyoota lamaanii qorree qondaaltonni biyyoota lamaanii dabareedhaan wal himatu. Biyyoonni lamaan wajjiniin hariiroo dinagdee fi waraanaa kan qabdu Tark waldhabbii biyyoota ollaa kanaa jaarsummaadhaan furuudhaaf yaalaa jirti. Kanaan dura Turk ministeeronni dhimma alaa biyyoota lamaanii walga'anii garaagartee furuudhaaf walga'anii turan. Dubban immoo ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad fi pirezidaantiin Tark Recep Tayyip Erdogan waldhabbii Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti mudate furuun akkaataa danda'amu irratti mari'atanii jiru. Hooggantoonni biyyoota lamaanii maal jedhan hiikaa fi tasaa bal'isee nutti hima. Wajjirri ministeera muummee Itoophiyaa walhubannoo dhabiinsa Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti mudate Turkiin furuuf haala mijeessuu muummee ministeera Abiy akka simatan toora miidiyaa hawaasaa X gubbaatti ibse. Itoophiyaa fi Somaaliilaand waliigaltee walhubannoo Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu gargaaruu fi adeemsa keessa Itoophiyaan Somaaliilaandiif beekamtii akka kennitu ayyamoo erga mallatteessanii asitti Somaaliyaa fi Itoophiyaan wal dhabaniiru. Somaaliyaan Somaaliilaand akka kutaa biyya isheetti lakkoofti. Somaaliilaand immoo akka biyya walabaatti of waamti. Muummee ministeera Abiy pirezidaantii Turkii waliin wayita tibbana mari'atan biyyi uummata miliyoona 120 ol qabdu Itoophiyaan ulaa galaanaa karaa waliigaltee irratti hundaa'een argachuu akka qabdu hubachuu eere. Erdogan Itoophiyaan yaaddoo Somaaliyaan walabummaa tokkummaa daangaa biyyattii ilaalchisuun tarkaanfii fudhattu adeemsa waldhabdee biyyoota lamaanii mariin furuu ni saffisiisaa jedhan. Wajjirri pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan Turkiin muddama Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti dhalate goolabuuf tattaaffii cimsitee itti fufti jedhe. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed kanaan dura muddama dippiloomaasii Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu jiru mariin furuuf Itoophiyaan qophii miti jedhanii himatanii ture. Gama biraan immoo ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed illee mootummaan Somaaliyaa nutti dubbachuurra gandarra naannee nu himachuu filate jechuun qeeqanii ture. Kun kanaan otoo jiru dhimma ulaa galaanaa ilaalchisee muddama biyyoota lamaan gidduutti dhalate mariin tasgabbeessuuf ministeeronni dhimma alaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa ji'a darbee Turkiitti imalanii turan. Mariin Itoophiyaa fi Soomaaliyaan Turkiitti gaggeessan gartokkeen milkaa'aa akka ture eerameera. Ministeerri dhimma alaa Turkii yeroo sana mariin sun abdii qabeessa akka ta'e ibse. Sana booda biyyoonni lachuu deebanii mari'achuuf walii galan. Erdogan hariiroo Tarkiin Itoophiyaa waliin qabdu guddachaa jiraachuu ibsu eere. Kana malees hooggantoonni Itoophiyaa fi Turkiin kunneen hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu keessattuu daldala gidduu isaanii dabaluu irratti mari'achuu eere. Turkiin waliigaltee waraanaa waggoota 10f turu Somaaliyaa waliin kan mallatteessite yoo ta'u, ulaa galaanaa Somaaliyaa eeguu fi humna galaana ishee deebistee ijaaruuf waliigaltee mallatteessiteetti. Inni adda bilisa baasaa uummata Tigraay muddama keessa jiru guyyaa borii eegalee kora taa'uudhaaf akka jedhu beekse. Dhimma galmee waliin wal qabatee boordiin filannoo Itoophiyaa waliin wal dhabdee keessa kan seenne TPLF miseensota isaa gidduus garaagarummaan cimeera. Bulchaa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee miseensonni koree giddugalaa dhaabichaa 14 kora taa'amuuf jedhamu irratti akka hin hirmaannes beeksaniiru. Kora kanarratti maaltu eegama? Jalqabumaa hooggantoonni dhaabichaa gidduu wal dhabdeen mudate maali? Girmaa'ee Gabruu gaazexeessaa BBC መቀሌዳ dhimmicha hordofaa jirudha. እንግዲህ ድርጅቱ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ በውስጡ ችግር እንዳጋጠመው በተለይ ስትራቴጂካዊ የሆነ የአመራር ችግር እንዳጋጠመው ዳብቺ የሮ ዴራ ድሮ የገሌ ረኮን ኬሱማ ረኮ ጆገንሳ ከሰቁነሜ ዲገርሰው ማታ ሰከደ በኢብሳ ዱረ ሰበበ ከነተ ወገንሳ መጅሩ ጅጅሮ ከቀቡ ኢብሳስ ዱረ ቆንዳሎኒ ኦላኖ አደብል ሰባሳው መተ ትግራይ ኬሱማ ኮሬን ግዱ ገላዳ ብቻ ገውምሳ ከንቀብኔ ኮሪ ታያ ጅጅረሞ ከቀቡረቲ ካድሮኒ ኩመቶኮት ስቀን ያይ ኤርገታኒ ቦዳ Mormii afurii fi sadii immoo sagalee osoon kenniin irraan kan hafe yaadichi deeggarsa akka argatedha kan ibsamaa ture. Amma kora taasisuuf qophiin yeroo taasifamaa jiru kanatti miseensonni dhaabichaa mormii irratti kaasaa jiru. Miseensonni koree giddu galaa dhaabichaa 14 korri kun dhaabichaafis ta'ee ummatichaafis hin fayyadu inumaa ka'umsa rakkoo biraas ta'uu danda'a jechuun akka irratti hin hirmaanne ibsaniiru. Magaalaa Maqalee keessa aanaa tokko tokkotti qondaalonni TPLF tokko tokko ani kora kanarratti hirmaachuuf qophiin ture. Amma garuu haalicha gaafa laalu dhaabichaafis ta'ee uummata Tigraayiif akka hin fayyadne waan hin hubadheef hin hirmaadhu jedhan ifatti mul'ataniiru. እንደማይጠቅም ስላየሁት ጉባኤ ላይ አልሳተፍም የሚሉ ድምጾች አሁን እየታዩ ነው ያሉት። Mee dhimmi biraa sababii waraanaan korri hin taasifamne amma akkam ta'a? ጉባኤው ከ3 ዓመት በፊት ነበር መካሄድ የነበረበት። አመራሩ የጊዜ ገደብ አልፎበታል። ኮሪ ወጋ ሰዲ ድሮ ቱሬ ካን ታስፈሙ ቀቡ ድጋፈተሚ ሆገንሰ ዳባስ የሮን ሳደ ረተው ጅረ ቱሬ አማ ሆገንሰ ከሃራት ፍለተሙ ዋን ቀቡፍ ኩንሞ ኮረመለ ዋን እንታኔፍ ኮሪ ታሙ ቀባ ጀቹን ከነን ኮረረ ህርማቹፍ ጀደን በኬ ገራገራ ናኖ ትግራይራ ገረ መጋላ መቀሌ ዱፋ ጅሩ
falmiin amma jiru korri taasifamuu moo taasifamuu hin qabu isa jedhu irrattidha. Dhimma galmee boordii filannoo wal qabatees falmiin adeemaa ture. ሽኩቻ ነው እንግዲህ እየተካሄደ ያለው። korri kun yoom taasifama? maaltu immoo eegama? እንግዲህ 14ኛው የህወሓት ጉባኤ በአጭር ጊዜ እንደሚካሄድ ትላንት ሊቀመንበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል korri kun arfaffaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay yeroo gabaabaa keessatti akka taasifamu durataan dhaabichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el guyyaa kaleessaa gaazexeessotatti dubbatanii turan. Har'a immoo barfatarraa waajjirri TPLF ibsa gaazexeessotaaf kenneen korri boruu eegalaa jedheera. Korri kun akka qondaaltonni TPLF ibsanitti darbees aadaa dhaaba kanarraa waan kana dura turerraa yoo ilaallu kora kanarratti qondaalonni olaanoo dhaabichaa yookiin immoo koree giddu galaa kan jedhamantu irratti filatama. Isaanis kan jechaa jiran miseensatu nu file yeroon itti gaafatamarra akka turu nuuf kenname gaheera kora irratti immoo hoggansi haaraan ni filatamaadha. Kanaaf dirqama korri taasifamuu qabaa jedhameera. Kanaaf hoggansa filachuu fi kora kan ta'an አመራር ለመምረጥ ነው እንግዲህ ነገ ጉባኤ የሚጀመረው። korri kun yeroo falmii fi dhibdeen miseensotuma gidduutti adeemaa jiru taa'amuudhaaf deema. kun dhaabicha darbees naannicha keessatti maal fiduu danda'a? ውጥረት ነግሷል ያየን ያለነው ከፌደራል መንግስት ጋር ከምርጫ ቦርድ ጋር እንደዚሁ አይነት ልዩነት አለ። akka argaa jirutti muddamni cimeera. mootummaa federaalaa akkasumas boordii filannoo waliinis garaagarummaan ni jira. Asittis miseensotuma adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduu garaagarummaan ni jira. Rakkoon nageenyaas ni jira. Ajajoonni humnoota nageenyaas dhimma nageenyaa hordofaa akka jiranii fi yoo rakkoon mudata ta'e akka hin obsine ibsa kennaniiru. Korri immoo taa'amee hoggansi erga filamee booda dhaabichi jijjiirama akkamii fida? Rifoormiin taasisamoo hin taasisu? Akkamiin uummata hoogganuuf waadaa seenaa fi qophaa'aa jira kan jedhu boodarra kan ilaalamudha. እየተዘጋጀ ያለው የሚለው በቀጣይ የሚታይ ነው። addi bilisa baasaa uummata Tigraay seera qabeessummaa isaa duraatti deebi'uu malee boordii filannootti irra deebiidhaan galmaa'uu akka hin fudhanne beekseera. oduu galgala kana dhageenyeen immoo boordiin filannoo yaa'ii TPLF'n murtoo darbaniif beekamtiin kennuu jedheera. Olimpikii Paaris guyyaa kaleessaa xumurameen Itoophiyaan walumaa gala warqii tokko dabalatee meedaaliyaa 4 argattee jirti. Kunis meetira 10,000 dhiiraan meetira 8,000 dubaraan maraatoonii dhiiraan warqii akkasumas maraatoonii dubaraan meetiidha. Itoophiyaan keessumaa fageenyawwan ittiin beekamtu irratti qabxii galmaa'uu dhabuun hawaasa atileetiksii jaalatu biratti mufii uumeera. Gaazexeessaa Tashoomaa Qadiidaa waggoota dheeraadhaaf Olompikii dhaqanii gabaasuu dabalatee atileetiksii Itoophiyaa itti dhiyeenyaan hordofu. Qabxii barana galmaa irrattis ammayyuu taanaa isaan gaafateera. qabxii kanaan durarra baay'ee gadi bu'aa ture amma gadi bu'aa jira. Keessumatti argite ijoolleen meedaaliyaa meetii argamsiisu sadanuu humna akka qaban hin beekna. Garuu rakkinni isaa hooggansa isaanumtuu of wal qoodanii rakkina keessa waan galanii fi qabxii biyyattii irratti dhiibbaa guddaa godhe jechaadha. Olompikiin eegaluu dura dhimma kanatti isin gaafannee turre akka kuni ta'uu danda'u akka yaaddoo qabdan dubbattanii turtanii fageenyawwan kan hore Itoophiyaan ittiin beekamneen meedaaliyaan argamees jira. Ammoo fageenya ittiin eegamnuun irra deddeebiidhaan immoo dorgommii atileetonni milkaa'uu hin dandeenye kan lammeechaa girmaa tariiwwan addaa ta'uu danda'a. Garuu atileetiin tokko fageenya 3 faan hirmaattee kan meedaaliyaa dhabde jirti. Gama kaaniin immoo utollee mo'uu danda'anii xumura irratti akkaataatti xumuran wallaaluudhaan yookiin immoo fakkeenyawwan akkasii kaafnee kuni badeewwanne jechuu dandeenyu jira. Amma rakkinni ijoollee bira hin jiru. Rakkinni ijoollee biratti kan uumame leenjistoota isaaniitii fi koree olompikii fi atileetiksiiti kan rakkina kana uuman jechaadha. Leenjisaa biyyaalessaatiin odoo hin ta'in leenjistoota kilaboota isaaniitiin dhuunfaadhaan ijoolleen baay'een kan leenji'aa jiran jechaadha. Tokko tokko immoo abbaa warraa isaanii wajjin ijoolleen dubartoota abbaa warraa isaaniitiin isaan leenjisaa. Kun immoo iyyuu maal sitti fakkaatu ijoolleen bakka tokkotti shaakalan godhin dirree gubbaatti wal arganii ijoolleen kophaatti kan shaakalaa jiran guyyaa dorgommiiti kan isaan wal argan. Guyyaa dorgommii irratti moggaa wal argamu maal fiduu danda'an ijoolleen kun waan tokko fiduu hin dandeenye jechuudha. Waan hin beekan jechaadha. Akkuma ijoollee biyyoota alaatii dhufanii achirratti iddoo dorgommii irratti wal ga'an san akkasuma jechaadha isaanis sii galee. Ijoolleen immoo dorgommii irratti waggaa hirmaatan leenjistoota adda addaatiin waan dhufanii leenjisaan tokko atileetii tokko waan biraati tokko immoo kan biraatiin hiriyaan isaa wajjin kan jedhu innis nama biraatiin kan mari'achiisu waan kana ta'eef ijoolleen wal hin beektu namni wal hin beekne akkamitti waggaa tokkotti qabxii fiduu danda'a kana rakkinni isaanii leenjistootni sanuma jechaadha. Leenjistootni wal hin beekan hundi ani atileetiin kiyya qabxii naa fidu jedha malee qabxii biyyaa hin fide namni wal ta'eetu namni hojjetan jiru jechaadha.
Atileetii tokko iddoo sadiitti hirmaatu jechuun gurbaa sana ajjeesudha jechaadha beekte. Isa qofa odoo hin ta'in atileetiin tokko odoo jiru atileetii humna qabu teechisanii atileetii qabxii fiduu hin dandeenye waan hirmaachisaniif leenjistoonni qabxii barbaadan. Ijoollee hamaatti isaan badhaasa argatan biyya isaan kan ilaale qabxii biyyaa odoo hin ta'in badhaasa argatan san jechaadha. Gama kaaniin immoo duratti kan kaafne ni jira. Qabxiin kun keessumaa waggoota Oloompikiiwwan 3 darban Riyootii, Tookiyootii ammas gadi bu'aa jira. Isa baranaa gaafa ol bira qabnu hagam hamaadha. Riyoo sanii amma ayyaana qofatanii meedaaliyaa warqii argamsiiste. Sanii alatti meedaaliyaa meetii tokko ganjabeetu argamsiise. Kan hafan immoo meedaaliyaan hafan immoo nahaasa jechaadha. Yeroo san nahaasa kan meedaaliyaa 5 argannee ture. San booda immoo Tookiyoo irratti immoo maali? Koreen Olompikii fi Koreen Atileetiksii biyyaalessaa wal dhabuu isaaniitiin kan ka'e rakkina uumee meedaaliyaanis akka gadi buutu ta'e. Meedaaliyaa warqii takkitti Salamoon Baragaatiin 10,000 jechaadha. 10,000 sun harkaan baane ima jirti jechaadha. Baran immoo akkuma argitu kana immoo isa caalaa gadi bu'eeti isa caalaa beekumsaas odoo asiin deemin beektee rakkin kan uumu waggaa gurguutuu wal nyaachaa turan isaan. Kunuunsiin jedhe isaanii leenjisa isaaniif beekan malee koree biyyaalessaa tun beekan isaan jechaadha. Kana waan ta'eef rakkina kana qofa odoo hin ta'in immoo koreen Olompikii kanaanatu akka inni hiriiru godhamaa jira. Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa akkas Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa keessa immoo koree teeknikaatu jira. Koreen teeknikaa sun immoo hin beeku jechaadha. Humna hin qabu jechaadha. Federeeshiniin isaa ajaja malee inni ijoollee fidee ijoollee humna hin qabu abalu humna hin qabne abalu kun eeggataa ta'uu kun dorgomu jedhee namni isaanitti himee isaan wajjin qabxiisanii namni carraaqee hin jiru jechuudha. Hoo carraaqee immoo sirkutanii rakkina keessa waan galaniif ijoolleen warri leenjistoonni immoo deemuu barbaadan ijoolleen isaan shaakalsiisaa ture. Kana waan ta'eef rakkinni sun akkuma waggaa Riyoo sanirraa kaasee haga ammaatti rakkina keessa jira. Olompikoota 3 dabran kana keessa rakkina kanatti ture jechaadha. Kanaaf meedaaliyaan biyyattii gadi amma meedaaliyaa 4 keessaa nahaasa arganne jechaadha. Dorgommii 3 irratti hirmaattetti takkitti illee qabxii takka arganne jechaadha. Inni mucayyoon bakka isii buutee hirmaachuu irratti 1,500 akka ishiin asiin deemne godhanii marratti fuudhanii deeman eeggattu taatee mucayyoon teechee gaafa dorgommiin xumurammoo biyyatti deebisan jechaadha. Kana waan ta'e ijoollee shakkii keessa jiran rakkina guddaa keessa waan jiruuf kana qabxiin kun gadi bu'aa hin jiru amma mootummaan koree Olompikii fi Atileetiksiin lafa tokko teessisee isaanii wajjin hoo mariin godhin hoo furmaata argatin atileetiksiin biyya kanaa adagaa gubbaa jira jechaadha. Furmaanni maali jechuufan ture garuu mootummaan kachaartara Olompikiitti mootummaan dhimma koree Olompikii seenuu danda'a? Maal sitti fakkaate daayirektii odoo hin ta'in daayirektii keessa seenu seera biyya kanaatiin waan gurmaa'eef iddoo tokko dhaquu hin danda'u. Tole gaaffii xumuraan jira. Mee waa'ee siifanaa kaafnu amma siifan Olompikii darbee irrattis meedaaliyaa warqii 2,510 akkasumas immoo naasa argatte baranas immoo warqii maaraatoonii mo'attee isa kaan naasii argatte ga'umsi addatti ishee qabduu fi atileetonni Itoophiyaa irraa baruu qaban jettan maali? Rakkinni ijoollee keenya bira jiru maal sitti fakkaate odoo tokko ta'anii akka kanaan duraa gareedhaan odoo fiiganii siifaan isaanii mul'atta. Siifaan tokkoffaa duubaa kaate malee fuulduraa hin kaatu. Duubaa hoo kaatee fiigu ijoolleen akkamitti fiiganii miila isaanii akkamitti lafarratti harka isaanii akkamitti afarsanii deeman isaan hin to'attu jechaadha.